gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo fulbaana 13 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii laaleessa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun zoonii lixaa fi giddugaleessa keessatti diina du'aaf madoon adabee jira. Akka kanaanis kaleessa fulbaana 12 2022 lola zoonii giddugaleessa godina lixa Shaggar Ona Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat keessatti taasifameen reeffa madoo konkolaataa 13 waraanni bilchiginnaa kaafatee jira. Lola Ona Abunaa Gindabarat ganda Somboo Wallisoo fi Konootti taasifameen konkolaataa 5 kan kaafatan yoo ta'u kan Ona Gindabarat gandoota 4 Dirree Faajji magaalaa Culluxxee Arbuu Gubbaa fi Gurraa Jarjaraa keessatti taasifameen ammoo reeffaaf madoo konkolaataa 8 kan kaafatan yoo ta'u reeffa qondaalota waraana isaanii helikoophteraan magaalaa Jarjaraa irraa kaasuun kanneen biroo ammoo waldaa amantaa Ortodoksii fi Protestaantiitti awwaaluun barameera. Lola kanaanis waraanni bilchiginnaa 7 harkaan kan qabaman yoo ta'u madoon jajjabaan daandii ittiin darban dhabanii rakkachaa jiru. Guyyuma kaleessaa fulbaana 12 2022 lola korommiin zoonii lixaa woboon godina Bahaa Wallaggaa keessa socho'u aanaa Arjoo Guddattuu keessatti lola gaggeessee tureen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon 30 irraa ajjeesee 18 madeessee jira. Hospitaala magaalaa Arjoo keessaa dhukkubsattoota baasuun madoo isaanii itti yaallachaa jiraachuun barameera. Hello, akkam jirtu naguma? Nagaa. Haqaafan Fayyeraan jedhama. Miseensa waraana sirna PP keessaa ba'uun waraana bilisummaa Oromootti harka laadhachuu keessan dhageenyee isiniif bilbiluutti jirra. Mee eenyummaa keef gahee hojii keetii nuuf ibsi. Gaheen hojii koo poolisii addaa Oromiyaati. Maqaan kollee caqafamu yoo baate godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Amuruurraati. Ayyee humna addaa Oromiyaa kan turte mee eessarraati kan baate aanaa kamirraa baate waraana bilisummaa Oromoo bira jirtaati amma? Godina Wallagga lixaa magaalaa Beejiirraati. Ani waraana adda bilisummaa Oromootti makamuun ko humni waraana mootummaa kun bakka humna laafisa qaba. Badaa uummata Oromoof kan dhaabbatee hojjetu sun ta'ee miti sun ta'ee bakka kan uummata Oromoof kan dhaabbatee adda duree ta'ee kan uummataaf kan hojjechaa jiru uummata adda bilisummaa Oromooti. Kanaatiif isaanitti makamuun kan na kakaase waa'ee kanaati. Ayyee jalqaba gara humna addaa Oromiyaa kana yeroo dhattee dirqiidhaan deemte moo akkamiin gara mooraa leenjii sirna nama nyaataa kana dhaquu dandeesse? Dirqiidhaan na qabanii waajjira poolisiitti na galchanii maqaa koo galmeeffatanii isaa booddee makiinaatti na galchanii dirqiimaan bakka ajaa'ibii meeqaadhaan haqanii mooraatti na galchan. Eeyyee humna addaa Oromiyaa taatee hojjechaa turtetti waraana bilisummaa Oromoon kan jedhan hedduu ture. Mee waraanni bilisummaa Oromoo akkamiin si simate? Mee waan taajjabdirraa dhaggeeffattoota keenyaaf nu himi. Waraana adda bilisummaadhaaf ani jiru kun yaa'u ani reefuma namooraa seenee bahee torbee lamadha. Akkamitti bahuu dandeessire amma moo akkamiin mooraa diinaa kana baatee gara waraana bilisummaa Oromoo harka laadhachuu dandeesse? Mee maaltu si kakaase? Yaa'u bakka kan na kakaase yaa'u hojii isaanii yaa'u fuuldurri isaanii kan nama ittisuudhaaf kan nama bakka gadadoo rakkina waan hundumaatti nama ooludha waan ta'eef. Yeroo ammaa waraanni sirna PP keessaa ba'uun waraana bilisummaa Oromoo harka laadhachaa jiran hedduudha. Sababiin isaa maali? Sababni isaas bakka dadhabinarraa kan qabudha. Miindaa ijoollee hin kaffalu. Kun horiidha. Kun horiitti olii gadi fayyuma dhoosa bakka. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof waan fiddanii dhuftan qabdu yookaan meeshaa waan gara waraana bilisummaa Oromootti fiddanii dhuftan yoo jiraate? Guutummaa guutuutti hidhannoo guutuutiin rasaasa 120 meeshaa xaafii kilaasii tokko jechuudha. Kanaan ba'anii itti dabalamee jirra. Miseensa humna addaa Oromiyaa achitti hafaniif kan akka kee achitti hafan hin ba'iin jiraniif maal dhaamtamee waan jettu qabda? Yaa'u miseensi achitti hafe kun akka inni nagaadhaan ba'ee akka inni waan adda bilisummaatti dabalamu yookaan makamuu hawwiin isaaniif qabaa jecha. Ayyee haalli mootummaan amma irra jiru maal fakkaata? Siyaasaaf dinagdeenoo akkami keessoon mootummichaa maal sitti fakkaata siin?
haalli siyaasa mootummaa dinagdee sun baay'ee garbuudhaan gad bu'aadha. Bakka dadhabina guddaa qaba bakka irruma keessaa jechuudha. Uummatni Oromoo rakkoo hamaa kana keessaa ba'uuf burjaajii siyaasaa fi akkasumallee mootummaa taayitaa yookaan aangoo isaaf jecha uummata Oromoo dhiigaa ilmaan Oromoo hedduu bakka hundaatti dhangalaasaa jiruuf maaltummoo falataa jettanii yaaddu isin? Yoo waraana adda bilisummaa Oromoo irraatiif falataan. Ayyee uummata Oromoofis ta'ee dhaamsa yoo qabaatte carraadhumaan siif kenna. Waraana adda bilisummaa qeerroo jajjabeessinee akka nuti uummata Oromoo bilisaaf baasnu hawwii guddaan qabaa jechuudha. Ayyeen miseensa humna addaa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Begiirraa kan baate dhaggeeffattoota keenyaaf yaada kee waan nuuf qooddeef galatoomi fayyaa ta'e. Tole ayyee galatooma. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoo erga fuudhee bultii godhatee reefuu ji'a 2 guutuu godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinnitti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti torban darbe kana keessa ganda Roggee Dagaa bakka Addaa Murii jedhamutti dargaggoo Alamuu Didhaa jedhamu kan erga gaa'ela godhatee mana ijaarratee reefuu ji'a 2 guutuu badii tokko malee gara jabinaan ajjeesuu dubbatu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinni ganda Roggee Dagaa bakka Addaa Murii jedhamtu sanarraan si bilbilaa jira. Gochi waraanni mootummaa Bilxiginnaa kan hojjetu dhugaadhuma sanyii uummata Oromoo kanarratti gaggeessuudha. Mucaa Alamuu Didhaa jedhamu Didheessaa jedhamu ganduma sana keessatti bakka Addaa Murii jedhamtu sana waraanni mootummaa nama fuudhee ji'a 2 ga'e reefu bultii horatti kana rasaasumaan ajjeesanii goodaatti gatanii deemaniin akkasuma ammoo qabeenya namaa saamuu fi wanti garaagaraa gochisuuf kanneessaan hawaasa Oromootiif hin malle akkuma itti fufetti jira. Nullee baqannee mana keenya baqanneetuma bakkuma firaatti olumaa gadi miliqaa jirra. Rakkoo guddaatu nurra gahaa jira akka hawaasa Oromoo aanaa kana keessa jiraatutti. Gaaffii tokko malee nama ijaan argan waan ajjeesaniif uummanni waraana mootummaa kana yeroo arge ni baqata kan jedhu jiraatan kun ummatuma lubbuusaaf jedhee baqatuu yakkamaa godhanii ajjeesu malee nuti badiin qabnu jedhan. Yoo nutti dhufan egaa nu reebuu, rasaasaan nu rukutuu, nu ajjeesuu, qabeenya keenya saamuu, mana keenya gubuu gaafa isaan nutti dhufan nu hin baqannaa. Nummoo kana nu godhaa sana nu godhaa gaafa isaan jedhan kana gochuuf humna hin qabnu nu hiyyeessaa. Mootummaan akkuma ati beektullee nu gargaaraa hin jiru ofii keenya. Taa'ollee waanuma si ajaa'ibu barasa kana qonnallee hin qotanne beela guddaa fi dararama guddaa keessa jirra akka hawaasa naannoo sana jiraatutti. Hin baqanna gaafa baqannu kana gaa nuti osoo nama seera kabachiisu taa'ee seeratti baqatu malee irraan baqatanii qaamni hidhatee deemu kun nama ajjeesu malee eessaa deemta akkamitti deemtanuun hin jedhu waanuma nurratti gaggeeffamaa jiru kunayyuu homaaf nu galaan jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun tarkaanfiin kun uummata irratti fudhatamaa jiraachuu kan himu maddi keenya waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitanii nu himaaf nu dhoowwattu jechuun sababa hawaasni nyaata dhoowwateef hawaasa nagaa gooluun ajjeesaa fi gidirsaa akka jiran himan. Waraana bilisummaa Oromoo kanaaf sirriitti beennaan waraana safuu beekuudha waraana duudhaa beekuudha haadha keenya abbaa keenyatti yoo dhufanii nooruu jedhuuni hin kabajuuni kabaja kennuu fi qabeenya uummataan tuqanii safuu hin beeku isaan tunu eega isaan tunu tiksaa hin beekne amala isaanii. Warri kun immoo gaafa nutti dhufanii isaan beektuun nu baqattu isaan nyaata kennituu fi nu ifmaa nuun kennine jedhan sirruma isaan suni safuu beeku sirna beeku duudhaa beeku nu kabajuun nu ulfeessuun agomna isaaniillee nurraa ittisaa jiruun kanaaf kan nyaatallee sooramallee isaanii kenninuuf isaan kun immoo gaafa nutti dhufan nu ajjeesu mana keenya gubuu horii keenya fudhatu nama mana sirratti gubuu nama qabeenya keessaamu nama si ajjeesu maal jettee jala dhaabattareen baqatta malee. Aanichuma naannoo daangaa aanaa ammayyaatiin wal daangessanitti uummata walitti buusuun wal lolchiisanii gidduutti qabeenya uummataa saamaa akka turanillee ibsaniiru. Amma torbee 3 darbe keessa aanaadhuma Dirree Hincinnii fi aanaa ammayyaa kan wal daangessu bakka Dossee jedhamtu sanatti hawaasa dirqamaan itti marsanii qabanii hawaasii fi hawaasti akka walitti bu'u qabeenya uummataa jiru gaabii saaxinii keessa jiru foxaa maatiin uffatee bulu uffata maatiin mana keewwate akka hawaasti Oromoo garee uumee walitti bu'ullee saamsisanii sangaan otoo nafiin re'een hoolaan otoo nafiin qabeenya uummataallee saamanii deemanii jechuudha. Kun akkuma itti fufetti jira isaaniif waan haaraa miti hojii isaaniiti waan ta'eef kana waan himannullee hin qabnu yeroo irra deddeebinee biyyataa turree mootummaan hin jiru mootummaan illee hin dhaga'u miidiyaa Oromoon qabuttillee darbee nuu hiyyaa jennee hawaasa keenya warra miidiyaa quba qabanittillee himataa turreeni saamichii fi duguuggaan waan haaraa miti amaluma isaaniiti akkuma itti fufetti jira sunillee. Dhumarrattis erga ajjeefamuun qabeenyi keenya saamamuu fi qe'ee keenyarraa buqqa'uun hin oollee yeroo dhumaatiif waraana bilisummaa Oromoo isaan jibba waliin taanee sirna kana ofirraa kaasuun nagaa waaraa fidachuu qabnaa jedhan.
Homaa falan qabnu obboleessa kiyya nagaan kan dhufu biyya kanaaf Oromoodhaaf nagaan kan dhufu afaan qawwee qofaadhaan namni manni irratti gubate eessatti gala bosonatti gala malee namni qabeenyi isaa jalaa saamame garamitti gala bosonatti gala malee kanaaf qeerroon mana taa'aa hin jiru bulaa hin jiru magaalaa keessa jiraataa hin jiru gara jiraatu hin qabu namni gara jiraatu dhabe immoo daawwan isaa bosona gara bosonaatti deema waraana kanatti seenee waraana kana jabeeffatee hidhannoo isaa jabeeffatee biyya kana yoo bilisa baaserraan kan hafe mootummaan kun kana booda mootummaan ofiisaati indaanqoo re'ee saamaa jiru mana namarratti gubaa jiru hawaasa kanaaf nuyiif abdii ta'a jennee abdii tokkollee irraa hin qabnu kanaaf jabaannee edda manaan wareetanii edda mana keenya nurratti gubanii edda qabeenya keenya nu saamanii edda rasaasaan nu ajjeesanii waraanuma bilisummaa Oromoo isaan jibban kanatti hidhaannee yookaan itti siqnee isaan jabeeffannee nuti hidhannee lollee biyya keenya bilisa baasuu irraan kan hafe abdii tokkollee waaqa irraan kan hafe hin qabnu.